الحج أشهر. gaariidha. Alhajju jechuun waqtul hajji jechuudha. Waqtul hajji jechuun waqtu amalil hajji jechuudha. Yeroon hajjii keessatti hojjetan معلومات. ashhurun. أشهر. Alhajju jechuun waqtu amalil hajjii godha. Yeroon hajjii keessatti hojjetan ashhurun jechuun baatawwanii jechuudha. Baatawwan jechuudha. Baatii jechuun kun jedhamu shahriin jenneeti malqillaa jedhanii laalama. Inni kun sadirraa qabee amma 10tti deema. Eeyyee. Kanaafu jechuudha mutayaqqinan isaa sadii ta'uudha. Kana waan ta'eef ammaan dura yasaaluuna kan mootummaan cuftinuu baatoleen cuftinuu hajjiin akkuma umratti umrii namaa keessatti ni hojjetamtii jechuu kenna. Haa ta'u immoo inni kun khaasii jennaan. Bilisaan arabiyyi mubiin bu'e waan ta'eef inni kun aammi jennaan. Inni khaasii kuni wal khaasu muqaddamun alal aammi jedha. Khaasiin kuni aammi dura dubbifama. Kanaaf waan ta'eef maal goona baatolee sadii jechuun kun shawwaalii fi zulqaadaa fi zulhijjaa kurnan duraa jechuudha. Achumatti guyyaa idatti dhumatamti duuba. Hiikannaan lachuu aanne argama. Sanirratti argama waan ta'eef bifa saniin qayyannee walitti bu'u waluma ibsee waluma khassasee yaada jedhamu qabna. Yeroon hajjii keessatti hojjetan baatolee beekamtuu taate jechuudha. فمن فرض فيهن gaariidha. Warri gariifaa umra irratti qiyaasan warra jira. Uduma nasiin jirtu ni qiyaasanne jechuun amata guutuu keessatti hojjetamti akkuma umraa jechuun sirriidhaa miti. Inni kun jechuudha amantaa walitti bu'a waan ta'eef qiyaasni kan amantaa walitti bu'u hin dalagu duuba. Kanaaf jechuudha fawa baaxinuun jennaani haqni wahuma amma jenne kana jennee murteessuu dandeenya. فمن فرض فيهن الحج غاري فمن فرض namni hidhatee goon fardii jechuun silaa aljazzu wal qaxu waan takka murteessuudha. Murtii godhatu akka furdatul qoosi furdatul nahri akka ja'an kana jechuun bifa kanaan deema. Haa ta'u immoo inni kun maali jennaa oguu jenne fardiyyummaan hajjiidha laazimatun laazimaa goota. Faman farada jechuun namni hidhate goona gabaabduutti amma. Faman farada namni hidhatee fiihinna baatolee sadeen kanaan keessatti jechuun guyyaa kunnan sana akka waan baatii guutuu godhe malee baatii lamaa fi guyyaa 10 godhaa jira. Namni hidhate fiihinna baatolee sadeen san keessatti namni hidhate alhajja. Hajjii namni hidhate falaa rafathaa. Hajjii namni hidhate hajjii hidhatu jechuun maal jechuudha yoo jenne lubbuu ifirratti lubbuu isaa labsamsiisee akkaataa shari'aan islaaminaa hidhadhaa jedheen. Kunis maaliif yoo jenne qalbiidhaan niyyattee labbeeka jechuudha. Labbeeka jechuudha bakkoolee itti hidhatan mawaaqiitota bakkoolee itti hidhataa fi yeroo keessatti hidhatan jennee yeroon keessatti hidhatan baatii lamaa fi bultii 10 jenneeti jirra. Kanumaaf jechuudha labbeeka jedhanii bifa saniin afaaniin dubbatanii gurras dhageessisanii namas jechuu sagalee ol fudhatanii hana argan osoo hin ta'in hana dhagaan osoo hin ta'in shari'ummaatu dirqama waan kanaa kaaye jechuudhaan bifa sanitti baatolee lamaanii fi guyyaa kunnan kanaan keessatti hajjii hidhatee rafasa. Falaa rafasaa. Jimaa'ii godhuun hin taane jechuudha. Warra akkuma soomana
akkuma soomanaa eega gartanii fajiriin bayirraa qabnee amma aduun seentutti akkuma jenne sanitti ta'ummaan haraamuu taate jechuudha. Amma waan biraati bare ibaadaa nama ajaa'ibsiisu ibaadoleen kuni falaa rafasa jechuudha. Jimaa'ii godhuun hin taane warra wajjin jiraatuun hin jiru. Akkana ja'a jira. Haaya ولا فسوق gaariidha kana goon akkuma sani gaayi dubbii afaan baalagee tokko tokko jechuudha. Jechuunis jechuudha akkuma soomanaa sanitti dhaabbatuu qaba. Rafasuma kana keessa jira innis wantoonni kana dhaabuu qaba. Jimaa'ii godhuun hin taane dubbii afaan baalagee haasa'uun hin taane walaa fusuuqa jechuun shari'arraa bahuunis wasana shari'arraa bahuunis qaalii Allaharraa bahuunis hin taane jechuudha. Maaliif jechuudha dilirraa akkuma duraan agartee akkuma soomanaa kanatti diliin duraanuu haraam taate har'as keessatti haraamina biraa dabalatee deema jechuudha. Kanumaaf inni kunis shari'arraa bahuunis hin taane. If eeguu qabani. Bakki bakka walitti qabamaa waan ta'eef bareechee ija ifiisis qalbii ifiitis wahayumaa if eeguu qabani. Ja'a jira guutuma waan fisqii ta'e as keessa naqaa jira. Ofisqan uhilla lighayrillaahi bi'sal ismu fusuuqu kuma jennu sababni ismu fusuuqu kuma jennu wahummaa ma'aasii ta'e cuftinuu hin jiru. Shari'arraa bahuun hin jiru hin taane. Walaa jidaala. ولا جدال Falmalleen hin taane jechuudha. Falmaan jedhan kun. Falmaa jechuun sila minal jadli irraa deema. Waan takka fooyyuu jedhan kan. Waan takka fooyyuu jedhan kan. Akkana jechuun falmaan hin taane. Walmaan jajjabeessanii namni walitti falmuu hin jiru. Achi keessatti hamma gartanii hiikkattutti Ojaajjiruun billatii asan hojjaa gubira. Isii gaarii taate nama gartee falmuu barbaade san itti falmuus akka jiru ta'utu jira. Har'a immoo ibaadaa tanaa jira waan ta'eef falmaan hin taane. Haaya. Fil hajji. في الحج Hajjii keessatti jechuudha jimaa'ii godhuunis hin taane, shari'arraa bahuunis hin taane, falmaanis hin taane hajjii tanan keessatti haqallee yoo qabaatte akkuma yeroo biraa gartanii falmaa kana walukaan muhiqqan jennee dhoorginu sanitti har'a daranuu dhoorgamee jira. Akkana jedha. وما تفعلوا Wanni isin dalaydan من خير gaarirraa wanni isin dalaydan jechuudha. يعلمه الله سبحانه وتعالى إساسا نبي خير وارث دل الدنسان نبي خير الله سبحانه وتعالى وانس نسدل الدن من خير قارر خير ما دل للكتاب والسنة خنا خير يجي قرآن في حديثنا خاي قارر وانس دل الدن يعلمه الله والله دو بيس نبي خنا أفو اسني في رتقالة قلتشا jabaadha eeguma gartee waan sadeen san irraa dhoorge boodan amma jihaa kana seene jechuudha. Nafiyyiin kun maana nahiiti yaa jiranii hin jiru jechuun kun abada waan kanatti hin seenina jechuudha kenna waan ta'eef achi boodan waan kana irratti kaasee wanni isin dalaydan wama tafaaluu jechuma wanni isin dalaydan gaarirraa ya'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala isa beekaa galata irratti isinii galchaa rakkoon takka illee hin jiru jabaadha. Watazawwadu. وتزودوا sinqeeffadha ogguu hajjii kanaaf deemta sinqeeffadha mahabbaa hajjiitu na qabe jettanii akkanumatti yookaan haritti jechuudha akkasumatti jechuun maallaqa ammoo si gartee ga'aan ta'iniin nama gartanii waan isatti deemu inni numa gargaara jettanii rabbiin yoon gargaarellee egaa bakka sana sinqeeffadhaa jeetiin jira jechuudha. Kanaafuu akkaataa nuti jenne kanatti deemuu qabdan malee akki biraa akka hin taane kanumaa warri yaman kun deeman gaafa duraa san nuti beeytii allaati hajjii goona yoo nama ne taate rabbumaatu nurraa hin qabne jaanjiru. Kanumaafuu eegachii dhaqan booda rakkoon isaan ugguu qabatte kadhaadhaan rakkoo adda addaa argamsiisaa jiran jechuudha.
جتي وتزودوا سنكيفادا فإن خير الزاد فإن خير الزاد التقوى الرجال سنكي أمو التقوى جتون أت- ربي صداتو ربي صداتو لا وانا الله تسين أجاج دليدني وانا الله تسين دلادور جرا ذاتو إسخنا إنتو الرجال أما سيجورا سنكي لا التقوى وان نمرنا في أيدن جتو وان نمرنا في أيدن مالي بكنا نمن كدن أكنا من كدن yoo nama gargaartan faa malee akka nama hin kadhanne wama ifiin jechuudha gammaan tana eeydanii irra caalan siqiidhaa isa kanaa jechuus taha jechuudha. Wattaquuni واتقوني ana sodaadha ana يا أولي sodaadha يا أولي الألباب yaa yaa saahibban jam'u lubbuun jenne yaa saahibban qalbawwanii qalbii sahiha qaban saliima kan qaban kana gabaatu tafayyaalettii jechuudha ta dhukkuban qabne bifa isaanii hayyooleen wattaquuni anuma sodaadha yaa saahibban aqlawwanii warreen aqlii qabu aqliin isaanii qulqullii tan taate ana sodaadha. Haya. أما يرون الجيل إجا رمضان الرابع إجا ذو القعدة guyyaa kudhan zulhijjaa guyyaa kudhanitti yeroo hajjii jechuudha jidduun sun. Yeroo hajjiiti hidhannaadhaaf laa hojiin gartee keessa geejjibamu osoo hin ta'in hojiin kan dhumatu gaafuma tarbiyaa sanirraa qabeeti hojiin kun bakka bakka irratti gaadachii kanarratti waan hojiin hojjetan kun dachii adda adda irratti addaan bittinnoofteef jecha hojiin xumuraa san haa ta'u malee hidhatuu ni dandeessan jechuudha. Hidhatuu ni dandeessanii hidhattanii dhaqanii xawaafa quduumaa san jechuudha gootanii achi booda yoo sa'ii gootanis jechuudha ni danda'ama. Warra gaanfiridee ta'ellee warra qiraana godhelleef jechuudha akkasanitti ni danda'ama. Karuu xumurri isiidha yeroo fagaataa ta'a nama tursiisa. Kanumaaf irra caala maal jaa jiranii ammaaf jechuudha tarwihaadha hanga achi dhaqanii umraa dalaganii fixatanii gartee ammaan tana jechuudha akkuma dabarsine sanitti jechuudha tamattu'atanii ilal hajjitti jechuudha amma guyyaa tarwiyaa kana achirraa ka'anii hidhatanitti jechuudha bifa san godhuutu gaarii maaliif zamanni dheeraa kana keessatti wantoota sababaa hidhannaatiin namarratti haraam godhamu kanarraa zamanni dheeraa waan ta'eef akka zamana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam walitti gabaabsanii hogguu baatiin kun baatiin qaadaa kun guyyaan 5 irraa hafu bakka Madiina irraa ka'anii achi hogguu isaan dhufan kana guyyaa tarwiyaa saniif guyyuma 4tu hafa jechuudha. Bifa kanaatiin silaa walitti dhiyeessanii bifa kanaan osoo ja'ame hojiin hojiidha. Yeroo waa gabaabaa tokko teessa malee warri qiraanati warri ifraadallee dhuma rakkoon guddaa wanni nama qunnamu jiru. Ammaaf ammoo oduma yeroo hin dhiyaanne fuudhanii ijjiti si gannaqa. Kanaaf jechuudha tamattuma umruma san gootee hanga guyyaan tarwiyaa sii ga'u ustee teessee mudawwara jijjiirrattee bifa akkasiitti yoo deemte malee akkaatummaan itti jiraatu zaman guddaa kana hin danda'amu jechuudha. Akka kana karuu keessatti hidhatuu tana baana malee hojiin xumuramuudhaaf tarwiimarraa qabee mina san bulanii ganama akkasitti subii salaatanii egaa duun baate booda naquu ta'ee achi booda gara arafaa deemama. Akkasitti xiqqoo nama tursiise jechuuf hin ja'a keessuma hidhatuu baana malee xumuramuu hin danda'u jechuudha hojiin hajjiidha. Hidhannaa yoo isatti dhaabbate addiin hanga guyyaa hidhannuma keessatti hidhatu yoo taate. hanga guyyaa kamitti hin danda'amte. Hidhannaan eega soomanni bahee boodaan ilaa shawwaal kana keessatti baatolee hajjii ka jennu kana keessatti ilma danda'ama jechuudha. Haa ta'u immoo darasiisa sanitti zulqaadaan kun yogguu dhumutti jiru kana namuu gara deeme gaarii yoo deeme gaariidha
zamana walitti gabaabbataa waan ta'eef wantoota sababa iraamatiin namarratti haraam godhu kanarraa eeggatee irraa zamana guddaa kana yoo achi dhaqee irraa dabii iraanan seeni bar huccuun achirratti tortortee namni waan fakkaatu waan ajaa'ibaati bara eeggatus hin danda'u haraam adda addaa keessa seena jechuudha. Kanumaafuu yannaa taate malee hojiin xumurri isiidhaa gara hunoo guyyaa iidaa sana irratti xumuramtii jechuudha. Bu'a hajjii kana ifraada godheef oguu qiraanama. ليس عليكم Isin irratti hin taane جناح dilii waa isin irratti hin taane jechuudha. Dilii waa isin irratti hin taane jechuudha. Junaaha jechuun dilii jechuudha. Jallinni rakkinni dilii isin irratti hin taane jechuudha. Maal keessatti أن تبتغوا isin barbaadatu keessatti fadla min rabbikum فضلا من ربكم rizqii rabbii keessanirraa ta'e isin barbaadatu keessanitti jechuudha. Rizqii rabbii keessanirraa ta'e isin barbaadatu keessatti diliin isin irratti hin taane. Amma maal hima inni kuni fakkiidhaaf namni hajjuma tanaaf deemte. Hajjii tanaaf gumtu bakkoolee hajjiidhaaf namni itti wali qabamu. Naannuma jechuun haramaa kana hogguma akka jirtus. Akkuma sani jechuudha hogguu gartanii amma tamina jirtus. Akkuma sani bakkoolee adda addaa irratti meeshaalee takka tan aggadaa argattee namni kun naggaadee fa'aa ta'e booda meeshaa kana fe'adheetiin gara gandaa galfadhee waatirfii jala laalladha kan jiru yoo bifa kanaan wanta san ka bitatu taate asuma hajjuma tanaa dhaquudha wajjin rakkoon jiru. Maaliif zulmajaazii fi bakkoolee adda addaa irratti jechuudha yoo naggada kana hageessinu taate magaalotiin makkaala jaahiliyyaa gaafa turaa turte waan ta'eef diliidha qabaa jechuudhatu bakki kun rakkoo gaafii tahee jira jechuudha gama Muhammaditti sadee jira. Kanaaf rakkoon takka hin jiru jechuudha. Dirqama san raawwatuuf deemta waan ta'eef waa bakka gartee naggadaa tokko tokko irratti bakka waa bitataatti yoo dhiyaattee waa bibbitatti. Kanaaf jecha rakkoon hin jiru. Barbaadatu keessatti rizqii rabbii keessanirraa taate jechuun akka kana. فإذا أفضتم فإذا أفضتم دوبا isin hogguuni fi dachaatan jechuudha. Isin hogguu dachaatan. Asliin isii siilaan lubbuu ifii dachaasu. Lubbuu ifii kana dhangalaasanii dachaasu. Amma muraanni immoo faayidaa afattum isin hogguuni fi dachaatanii. Dhangala'uun silaan bishaan weelkaan tokko hogguu bishaan guutamee irraan gadi nam'u ta'e dhangala'uu jedhama. Isin hogguuni fi gartanii dachaatanii. Isin hogguuni fi dachaatanii eessarraa min arafaatin. من عرفات Arafarraa hogguu dachaatan jechuudha. Arafarraa hogguu dachaatan. Arafaatin jedhu. Arafootarraa jechuun kun ardal arafaan silangaa arafaan takkitti. Ammoo akkasuma wajjin bakki isaa kun arafuma ta'eetuma dachiin tuni bakka qabdi. Kana laaluudhaan heddummeessitu. Arafarraa hogguuni fi dachaatan فاذكروا الله duuba isin Allah zakkaraa duuba. Allah zakkara. Hogguu arafarraa dachaatan Allah zakkaraa duuba. Arafarraa hogguu عند dachaatan المشعر Allah zakkara. Laalamma guyyaa arafaa san achi kadhataa fi zikirii adda addaarra oolee namni dhaabbataa oole. Achi boodan gartee hogguu aduun seente boodan achirraa sosso'an. Kanaafuu magriiballee achitti hin salaanne gara gartanii Muzdalifaa as deebi'a. Muzdalifaa hogguunii fi as deemne amma arafarraa hogguu dachaatan jechuun akkana ta'a. Gama deemanii Muzdalifaa kana achitti magriiba fi shaayii salaatanii isiin nusukumarraa jira. Bakka biratti salaatuun hin ta'u. Kanaafuu akkuma gartee hogguu zuurii fi asrii rakkooma lama gootee gara arafaa keessatti jechuudha salaatu jechuudha. Karaa waraansitti achi siixee jechuudha. Arafaa kana keessatti salaattu sani asitti as fidatu. Hogguu bullee booda fazkurullaahan kun ganama subii eega salaatan boodani kara biraa deemuu osoo hin ta'in
جرى ذكري خانت السوق أمني فاذكر الله ذكر عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام. مشعر الحرام برتي يجو غارة قرتي مشعر الحرام جا ملتو دين الإسلام جدما خان خبجا ما تيجي أما جيجو ملتو قرتي خبجا خجان مشعر الحرام بكجان سنتي الله ذكرها أكيد الله ذكروك أبدني بريتني الله ذكروك أبدني سبي صلاتني إيجا سني قبلتي ديبتني ربي خيسن ذكرتني خأتني خربرا أريو سنتين وام كان بفخنا انت صوتني خرو أشرك سبيرو جا هنگ أشرك سبيرو سنو سنتين وسما قرتي أدون هنبان مس يرول أندلغتي قال لك سوق عبدا إيه عند المسجد الحرام التي بكسنتي بكمشر الحرام التي الله ذكرها واذكروه. واذكروه. إيه بفساني يجو إنما ما بوليت مكانوتي ديمو سنتين مشارو الحرام جتون كون أما إيه سبوجا bakka mazini zulufaa tijaara misal bakka mazini zulufaa tijaara misal duttuun sun tulluu masharul haram jedhamtu tun gaaxamteeti masini sun irra jira amma immoo masharul haram san dhaquun gaafa masjida san seente bari amma homaa jira kanaafu wa muzdalifatu kulluha موقف جنب محمد عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف وان جيب بكما تكتي مشروع سلام أرجت أما كستهجر وان تيجاروني خناف جيتولا مزدلفة خنارا بكتكا عبتي ربي خي ذكرتي خلأتو أبدلي اسمع دورين بان مو أتش مسلك سوق أبدلي واذكروا الله ذكر كما هداكم. واذكروه كما هداكم. الردي بإمس أجاج الردي بسجل واذكروا الله ذكر كما هداكم لأجل هداية إياكم جد الله وان سنك أجل كيف وان سنك أجل كيف بكتان اسم في ديب جد جران الله ذكر وإن كنتم ويا إيدا خنا ويا جبام غرب ويا إيدا خنا عرفا خليس أبني galgala guyyaa silanii arafaa dhaabbannee galgala iidaa kana as galle muzdalifaa kana galle kana waan galleef jecha ganama subii yogguu salaanne boodaan amma buduun sunillee kophuma dirqama ta'ee jira nusuka keessa jiru gama biraatiin amma gartee ganama subii yogguu salaanne boodaan subii salaannee awwalan salaannee yogguu hin jenne boodaan dhaabbatuu qabnu aduun hin baanetti guyyuma iidaa kana asirraa kaanee gara gartee mina hayaa udeemu jechuun hajamraa qabaa darbannee achi makka dhaquu deeman guyyaa iidaa guyyaa kudhanii kana. Hojiin cimaan as jira. As jira hojiin cimaan as jira guyyaa kana jira guyyaan kun guyyaa jabaa. Gaari وإن كنتم. وإن جنة خبا وإن جنة وإن مخففة من الثقيلة جن ما جتشودا وإنه جتشوتا وإنه شأني حال كنتم إسني تاتني من قبله الله إسن كجيل جندرت الله إسن كجيل جندرت الله إسن كجيل جندرت تاتني لمن الضالين warreen jallate irraa taatan jechuudha. Allah isin qajeelchuun duratti warreen jallate irraa taatanii kanaaf waan Allah isin qajeelchuuf jecha Allah zakkara bareecha tarkaanfadhaa jedhaa jira jechuudha. Hayya. ثم أفيضوا. Gaariidha. Amma heera biratti dabre. Amma heera biraatiin nuqu. Inni kun hamii jennaan hogguun ifi gartanii guyyaa tarwihaadhaa gaafa guyyaa saddeeteeffaa zulhijjaadhaa makkarraa gaa warra mufridootaa malee warra gartee qiraanaa malee
warri gartee tamattu'aan umraan dhufee guduraa dalagatee jidduu tanatti dalagee firraa fixa. Eega firraa fixe boodan achi taa'ee turee jira jechuudha. Kanaaf tarbiyaa kana zuuriichi salaatee, asriichi salaatee, magribichi salaatee, ishaa'ichi salaatee, subiichi salaatee, ganama eega aduun baate. Osuma aduun hin bayin dura deemu osoo hin ta'in. Akka namni amma dalagu kana akka kanaa miti. Akka kun hin bare guyyaa tarbiyaan sun oduu dhiyaanne fuudhanii halkan san sa'aa jahattiin achi jiraa nama jiru jira bara haburuu tarbiyaadha. Akkasii miti. Kanaafuu bifa sanii jechuudha. Duuba minaa kanarraa ka'anii gara Arafaa guyyaa Saylaffaa kana deemaa jira. Kana ummanni Qureeshii maaltu jira? Qureeshotaa fi wamandaana diinahum jedha. Namni diin isaanii qabate. Yusammuuna xumsa jedhan kan warra gartee jajjaboo jennee diini isaanii sanirratti jechuudha. Ummata jajjabaadha. Ummanni Qureeshii fi nama isaan ilmaan isaanii kan isaan dhalan kunis jechuu kara tokko deemanii bifa kana jechuudha. Nama isaan intalti isaanii dhaltees kara isaanii as deeman akka adaree. Amma adareen akkana dalay deeman. Akka kana as deeme. Kanaa wajjin ummanni kuni hogguuni fi gartanii minarraa kaanu kana gara Arafaa hogguu deeman kana Muzdalifaa amma guyyaa Arafaa olleechi bulu deemnu karee fundira dubbannu kana keessa dabruu qabna. Keessa dabrine gara duuba gara Arafaa deemuudhaan jechuudha. Bifa sanitti jechuudha. Namiraa bakka jedhan takka achi qubatanii eegammoo aduun jallatte booda zuuriin ga'ee booda zuurii achitti salaanne gara Arafattichi seenuu qabna jechuudha. Kanaafi summa afiiduu eegana dachaa isin dachaa Nabi Muhammadii fi hordoftoota Nabi Muhammad kanaani eegasin dachaa min haysu afaada annaasu. Min haysu afaada annaasu. Laali kana jechuudha. Amma maaliifi cufuma ummataatiin jedhama yoo jenne akkana godhu. Takkaa ummata Qureeshiitiin jedhamaa jenna. Siyyaa Qureeshii summa afiiduu eegana isin dachaa. Min haysu afaada annaasu bakka namni dacha irraa dachaa. Bakka namni dacha irraa dachaa. Maaliif haramarraan baanu jettanii Muzdalifaa kana namni silaan gartee Arafattichi dabree dhaabbatee achi boodan deebu Muzdalifuma ooltanii gamana asin deebiinaadhaa ja'aniin bara. Summa afiiduu eegana isin dachaa min haysu afaada annaasu bakka namni dacha irraa. Bakka namni dacha jechuun kuni yoo ogguma duraatu Nabi Muhammadiif hordoftoota isaatiif uummata Qureesh illee wajjibaana yoo jenne bakka Nabi Ibraahim irraa deebi irraayi. Dachaa malee haramarraan baanu jettanii Muzdalifarraa achuma ooltanii achuma bultanii ganama ol hin deebiinaa jechuudha. Ganama ol hin deebiinaa waan ta'eef isinis dachaadha. Isin uummanni Qureeshiinis dachaadha takkaa'u min haysu afaada annaasu bakka namni dacha'u irraa jechuudha. Maaliif gamas Arafaa dhaquu qabdan malee Muzdalifatti hafuun qabdanii. Wastaghfirullaha. Wastaghfirullaha. Allah araarama kadhadhaa duuba. Allah araarama kadhadhaa. Allah araarama kadhadhaa. Allah araarama kadhadhaa. Bakka deemtatti Allah araarama kadhadhaa. Guyyaa Arafaa sanis gaa akkuma masharul haraamitti deemuun tan kaafnu kana akkuma bakkoolee biratti illee kaafnu Allah araarama kadhadhaadha. Arafaatti dhaqaatichi Allah araarama kadhadhaa jira. إن الله غفور هدو أرارا ماذا رحيم هدو رحمة قرار الله سبحانه وتعالى هدو أرارا ماذا هدو رحمة قرار ومارا كنت كنجرتو إفامان سيني قرار جبهة دامو أكنو تجين تهامري وان جاهل جمع غلق سادا وان مزدلفة بلا چندبر وان حرام خيسان باني پینچرو Arafaan dhaqamu qaba. Fakana nakatti ilaalati deemaa. فإذا قضيتم
غاري مناسككم 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 فإذا قضيتم مناسككم أكاسي خذوا أني مناسككم كرسول عليه الصلاة والسلام هبوني في كجيلي حجي خيساني دلايداني إرارا وطن فاذكروا الله الله ذكر دوبا كذكر آباءكم كذكركم كذكركم أكا ذكروا خيسانيتي الله ذكر آباءكم أبوتي خيسان أكا ذكروا خيسانيتي الله ذكر أكا أبوتي خيسان ذكر تنسان اسم من قريشي قول مزلفة را ديبناني انتا تجي عرفان أكاجي أرارا مسخرات داك إتسرتي ديما يا أمانا بفسانيتي كتي ديما سنتون تور أمانتاتي حجينا من ربتي أمانيتو غرتي قول وقو إسنتي من وانتي هاتو أمو هقو فتأتان دلقوان حجي خيساني هقو فتأتان umuratan umuramu bira gaamale umuranillee irraa raawwanne ba amma dalibarraa kaani gara jamraa qabaa ayya jamrawwan keessaa kana qabaa ta irraa ol aantu gara makkatti ta irraa ol aantu san guyyaa san torbaan darbatan jechuudha bakka sani bakki amma asitti jaamtu tun hogguuni fi jechuudha gaa irraa raawwattan hojiilee hajjii keessanirra hogguu raawwattan bakka jamraa tanatti فاذكروا الله ذكرنا كذكركم كذكروا خيسنتي آباءكم أبوتي خيسنا كذكروا خيسنتي والبين جرنا أك أبوتي خيسن ذكرتي أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا يا كذكركم جئتي أو أشد تكاو الرجب ذكرا كما ذكرت يجو تام أكاتا أم أكا بوتي ذكرتن سنبراو دبرتني يجو مالف أرنا ذكرا جاجر أربك أبوتين جرت غاب دراتو أبوتي بوغا أكت أتالتني أرنا ناف كنا ربي صدادا ما نذكر وأشد تكاو ذكري رجبات يجولا وأشد تكاو خرجبات ذكرا كما ذكري خرجبات الله ذكر يجو أكنا جتشوم مالي نخافنا بخافنا نما قلت بقى جمرا أقبا خنت جرتين مناقب أسلاف إساني سلفوت إساني ورين جلنا إسان دولة دبرخانا عادنا أدادان صدركا نمكانا جتشودان أكسيتي دلغاني تباري akka nama dhiichisu jechuudha. Atuma rasuula maariyyoo ilkee maariyyoo jedhanii akka Oromoon waan gartee haasoftu kana abbootii isaanii kan abbaan keenya akaakiyyeen kiyya maariyyoon kiyya nama akkanatti jechuun sadaqaa akkanaa sadaqatee qalma akkanaa qalee irdaataa akkanaa namaa kennee rakkoo adda addaa nu baasaa ture jedhaniiti wanti akkanaa kun jirti jechuudha. Bakka jamraa qabaa kan asitti ciminaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam gorsa ciminaan hujeelee gorsawwan gartanii hajjiidhaa afran keessaa bakka tanarratti waan hambifatan qabu Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam. Ifaa bilisaa waan itti deeman illee ibsee waan bira dabran illee isaanii ibsaa ummanni kun ifaan akka hujii tana hojjetus godhee kanaafuu rabbi isaanii zakkaruudhaan rabbi isaa kadhatuudhaan bifa kanaatiin ummata jaynuumsee bifa kanaatiin hojii babbareedduu hojjetanii jiran jechuudha. Kanaafuu bifa kana wanni kaasu gaafasu abbootii fuukatti utaalanii anaa kana maaliif ita sirriitiin nan zakkarre Allah zakkara akka zakkaruu keessanitti abbootii keessan takkaawu irra jabaa zakkaraadha gama zikriitii jechuun kan jedhamu isa kana. فمن الناس namarraani jira من يقول namuma ji'uutu jira ربنا yaa rabbii keenya آتنا في الدنيا في الدنيا في الدنيا
Addunyaa tanaan keessatti nuu kenne jechuudha. Addunyaa jechuun isii irra as dhiyaattuu taate jechuudha. Takkaawu isii hoosittii taate jechuudha. Jiruu addunyaa tanaan keessatti nuu kenne. Maal nuu kenne? Fuulani gatee jedhanii maa nuriidu? Wamaa naqdu? Waan nuti feenu? Waan nuti barbaannu? Jiruma addunyaa tana baanaa baana. Nuu kenni warra ji'uutu jira. Ogguu kadhataa wanni inni kadhatu tanaa. وما له في الآخرة وما له في الآخرة آخرة خيستي مني خناب خنين تهيا وما له في الآخرة آخرة خيستي مني خناب خنين تهين من خلاق يقوني تقولين كيساف انتلا حالة آخرة خيستي قوني تقولين إساف انتين ورأي بالذات ورأي بالذات مالي حالي خنين جرما الدنيا تنان كيستي وان نتبربانو نخني نمي كمجا عرب بقى الدنيا بيتشا أتنجرتني بقى الدنيا بيتشا أتنجرتني الدنيا اللي تنقرار بيتين جراك أدي أكنا جونا خنين رقمال هاتمو اسم قفا جرو تنمالين بيتاني خنجو رب سبحانه وتعالى حال إسابين تينين آخرا خيستي من خلاق قوني تقولين حال إسابين تينين الدنيا تنان كيستي وان بربانو نخني jedhee warra kadhatu jira jechuudha. Namoota amma hajjiidhaa jira kana keessatti kun sirrii miti ja'ameeti warra honga'uudha jenneeti ilaalla. Duraanuu waa nama sirraa'ee miti wanti kun sirrii miti. ومنهم namarraani jira duuba man yaquulu nama ju'uutu jira. ربنا yaa rabbii keenya آتنا nuu kenni في الدنيا addunyaa keessatti nuu kenni حسنة gaarii nuu kenni addunyaa tanaan keessatti gaarii nuu kenni hasanatan tun nakiratun fi siyaaqi du'aa. Kanaafuu waan hasanaa addunyaa taate guutumattuu nuu kenni jedhee nama kadhatuutu jira. akkatti nama kadhatuutu jira. وفي الآخرة حسنة آخرة خيست اللي قالي نوخني تكالي نوران هم بسين تا آخرة تا الدنيا اللي تكالي نوران هم بسين akkati jee nama gartanii ammaan tana akkana jee kadhatu jira. Waqinaa jechuutu waqinaa tahee jaa jirani jaannabee wakasirratti jechuun mislu yaa'idu jaa jirani waqinaadha asiliin isaa. Waqinaa jechuudha nutisii warra ju'uutu jira. عذاب النار Ixaata ibiddarraa is nutisii warra ju'uutu jira jechuudha. Laal hasanaa addunyaa akhiraa kadhate waqinaa nutisii jechuudha. Cadaaba annaar ixaata ibiddarraa nutisii jee nama katina kadhatu jira. Jira warri kanaa jajjabaan kunis warri ijji isaanii jechuudha ilaalcha guddaa qaba. Jiruun kana bichaa miti achis akhiraas ganaa dhagartanii ammaan tana duunee haafamna jedhanii achi isaan yaachifte warra akkatti na kadhatu warra akkatti kadhatu jira warra kana ji'u jira jedheeti akkamaan taane kaduraa sun ka qooda wanta waa akhiraa keessa wanta kan qaama addunyaa bichaa kanaannessu jechuudha. Lakkii hasanaa addunyaa tan akhiraa kan kadhatu akkana kanaa jira. Waqinaa nutis azaabannaan qixaaxa ibiddarraa nutis warra jiruutu jira. أولئك isaanan sun jechuudha. Laali لهم isaanan sun isaanan kan baana yoo jaalalachuutu baana. Warra gartee addunyaa tanaan keessatti nuu kenne waama barbaannu nuu kenni warra jiru kanaa fi warra gartanii addunyaa akhiraa keessatti hasanaa addunyaa akhiraa nuu kenne jee warra kadhatuu fi ixaata ibiddarrallee nuti si jee jechuudha warra kadhatu kanaa fi garee boodaa kanaa fi garee duraatis itti deebi'aa jiran. Ulaa'ikaan kun ulaa'ika isaan nasiibun لهم
لهم نصيب إسان سنين قوني تادا مما كسبوا مما كسبوا وان إسان شرقاني لا قوني تابلي وان إسان شرقاني لا قوني تاب إني درا جهنمي أودنا جهنم تساني خرفي فمي جيرا إبدا سينو ديما إسان أمو أسانا الدنيا آخرة خلطاني عذاب بالدرة إتادا بالدرة نتيسي جان كونيسي قودة إسان جيرا جوان إسان شرقاني دا والله سريع الحساب والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى سريع الحساب جانيني من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوع يا خجانك قناه الله سبحانه وتعالى سريع الحساب سريع الحساب إيه ددفع قرتني قافت ددفع قافيتي فكان جيتون قافي خيستي الله سبحانه وتعالى ددفع قافي خيستي الله سبحانه وتعالى ددفع رجيتون ددفيتي وان قرأت وان قافتو إيه حنقمت إكت إراراوت إراراوت مالي بكا موتما الدنيا حرام قرأت دانا من مبريسا يعني إرغتاني ودوما إسان وديما نمي ميقاتم دوما ودوما أوليم غيسين نما سنة نما ميقاتم دوما تتير على تدوم وبان قبان هم مبريسا سن أرغلچا خنافو خارم سبحانه وتعالى غي قداء قبا خنافو ددفع غافي خيست ددفع جيتشو غافي نساء ددفع جيتشو غافي خيست ددفع أكنا جيتشو حقو عالمنا ما خنا قرأت عالمنا ما خشتين خان قرأتو الله سبحانه وتعالى خيست قرأت جريب خوريز أنو متبسو جرابتا خوريز أنو متبسو جراب باكو متكت سوقيت التقاية توا باكو متكت يجو رفيت أيجو الله سبحانه وتعالى خنافو warri gartee addunyaa bichaa kadhatu sun gartee waan barbaannu jeban wama barbaadu waan fedhu achi kadhatu kunii fi kaanis qoratuuf hin deema jechuudha. Namuu waan carraaqetti irratti kunis itti galata galfamuu deema kun irratti qixaaxamuu deema akkatti hin dhiifamu jechuudha. Maali wanni kunii jechuudhaan Allah subhaanahu wa ta'ala lafa kaa'ee jira jechuudha bifa kanaan akkatti ilaalla jechuudha. يسمع دعوني الله جزاك الله خيرا.